Hordoftoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti isin qabu jennaa oduu yeroo kanaaf isinitti himnaa oduu waliin an baay'iluu nachooti. Yaa'iin Gadaa Arsii dhaddacha bal'ootti eegaleera. Yaa'iin Gadaa Arsii Sikkoo Mandoo dhaddacha bal'ootti taa'amuu eegaleera. Godina Baalee Bahaa Aanaa Raayituu magaalaa dhaddacha bal'aatti Yaa'iin Gadaa Arsii Sikkoo Mandoo kabajaa fi sirna ho'aan eegaleera. Yaa'ichi dhaddacha bal'aa deebisanii dhaabuu, duudhaa fi safuu sirna gadaa dagaagsuu akkasumas eenyummaan Oromoo dhalootaaf dabarsuu mootummaa aadaa fi hawaasa bal'aa hirmaachisuuf kan kaayeffatedha. Hirmaattonni naannolee garaa garaarraas iddoo yaa'ichaa dhufuun sirna gadaa Oromoon kabaja guddaadhaan kabajachaa jiru. Sirna gadaa Oromoo hambaa addunyaa hunda galeessa uummanni Oromoo addunyaaf gumaachedha. Sirni kun sirna hunda galeessa ammattoowwan siyaasaa, aadaa, dinagdee, hawaasummaa fi kanneen biroo kan of keessatti qabatu dhalootaa dhalootatti darbudha. Uummata aadaan isaa boonuuf eenyummaa isaatiin addunyaa irratti dorgomaa ta'e uumuuf ardaaleen jilaa yookaan dhaddachaaleen wiirtuuwwan gadaa bakka isaanii ganamaatti deebisuuf hojii bal'aan hojjetamuu qaba jedhu xiinxaltoonni sirna gadaa. Dhimmi ulaa galaanaa kan ilaallatu warra biyyoota qarqara galaanaa qofaadha jedhan Asmaraa fi Kaayiroon. Masrii fi Eertiraan nageenyaa fi bulchiinsi galaana diimaa kan ilaallatu biyyoota qarqara galaanichaa jiran qofaadha jedhan. Biyyoonni qaama qarqara galaanaa diimaa hin taane karaa seeraan ala to'achuuf tattaaffiin godhan seera idil addunyaa sarba jechuun ejjennoo isaanii ifatti beeksisan. Gaazexaan Masrii Al-Haraam sanbata darbe marsaaritii isaa irratti akka ibsa baase yoo ta'e ministeeronni haajaa alaa biyyoota lamaanii marii taasisaniin ejjennoo waloo ifa baasuu gabaaseera. Biyyoonni qaama qarqara galaanaa kana hin taane shoora eegumsaa irratti dhiibbaa gochuuf yaalan akka balaaleffatan himaniiru. Ministeerri haajaa alaa Eertiraa Usmaan Saalee fi ginni isaanii kan Masrii Badir Abdullaati michooma tarsiimoo biyyoota lamaanii jajjabeessuu akkasumas dhimmoota ejjennoo waloo qaban irratti waltumsuu irratti mari'anneerra jedhan. Ministeerri haajaa alaa Masrii biyyi isaanii Eertiraan walabummaa ishee, tokkummaa biyyaalessaa fi daangaa ishee eeguuf sochii taasiftuuf deeggarsa kamuu ni taasisne jechuun himaniiru. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarq daawwannaa dhihoo Masriitti taasisaniin bu'aa qabeessa akka turee fi gara fuulduraattis hariiroo biyyoota lamaanii guddisuu irratti xiyyeeffachuun akka barbaachisu ibsanii turan. Biyyoonni lameen galaana diimaa biyyoota daangaa isaanii jiran waliin hidhata biyyaalessaa kallattii akka qabu yeroon dhimma galaana diimaa qaamni daangaarra hin jirre gidduu seenuu hin qabu jedhaniiru. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii bara kana qofa yeroo lama gara Masriitti deddeebi'aa jiru. Haa ta'u malee dhimma kanaan wal qabatee gama mootummaa Itoophiyaatiin immoo dhimma ulaa galaanaa argachuu irratti ejjennoo hin daddaqamne qabaachuu isaanii ministeera muummee Itoophiyaa dabalatee akkasumas pireezidaantii biyyattii fi hooggantoonni waraanaa biyyattii yeroo adda addaa irratti yeroo isaan yaada isaanii miidiyaaleef qoodan numa agarra. Kanaadaan yaada dhaabbata mootummoota gamtoomanii haala faallessuun namoota dhiyeenya kana Koongoo turan biyya akka hin seenne yeroof dhorkaa akka jirtudha kan isheen himte. Mootummaan Kanaadaa tatamsa'ina vaayirasii Iboolaa ittisuuf tarkaanfii haaraa fi yeroo daangaa irratti fudhatteen lammiileen biyya alaa kamiyyuu kanneen guyyoota 21 darban keessatti Koongoo turan Kanaadaa akka hin seenne dhowwuuf akka jiru durbata kaleessaa himeera. Dhorkaan kun koorsaa dhaabbata fayyaa addunyaa kan ittisa imalaa fi daldala biyya Koongoo irratti taasifamu mormuu waliin kan wal faallessudha. Koongoon yeroo ammaa kanatti tatamsa'ina Iboolaa bal'aa mudate to'achuuf tattaaffii irra jirti. Jaarmiyaan fayyaa mootummoota gamtoomanii dhorkaan imala seenaa gadhee fi loogii uumuun weeraricha to'achuuf hojii jiru caalaatti rakkisaa taasisaa jedheera. Mormii isaa kanaan dhaabbanni fayyaa addunyaa ji'a darbee ibsa baaseen namoonni naannolee weerarichi mudate keessaa dhufanii fi hawaasni Afrikaa shakkiif saaxilamaniiru jedheera. Dabalataan tatamsa'inni Iboolaa sabummaa yookaan gosa irratti hundaa'ee kan murtaa'u mitis jedheera. Akka tilmaama dhaabbatichaatti yoo ta'eef tatamsa'inni weerara Iboolaa Koongoo gara idil addunyaatti babal'achuu akka danda'u gadi aanaadha. Iraan har'aa ganamaan haleellaa biyyoota galoo galaana Arabaatti taasiftee namaa fi qabeenya irratti miidhaa geessiste. Wayita Ameerikaan haleellaa isheetti cimsitee jirtutti Iraan ammoo deebistee biyyoota ollaa ishee reebaa jirti. Waashingtaniif Teheraan wixataa irraa kan haleellaa walitti dhaansuun walitti dhukaasuu itti fufanii turani. Lola haaraa kanaan lakkoofsi loltoota Ameerikaa du'anii gara 3tti ol guddachuu fi dooniiwwan biroos ammoo darbaa ulaa Harmus keessatti haleellaan irratti raawwatamuun gabaafameera. Gatiin boba'aa ji'a tokko keessatti akkaataan eegamneen ol kan guddate yoo ta'u kunis Ameerikaa fi Iraan darbuu ulaa galaanaa murteessaa ta'e kana to'achuuf wal falmuu isaanii kan ka'edha. Gatiin boba'aa
kan calalamne baarmelli tokko gara doolaara 91 ta'eera. Kunis erga waxabajjii 11 asii gatii isa olaanaadha. Erga waraanni kun guraandhala 2026 jalqabe asii Iraan biyyootan deeggartoota Ameerikaa fi qabeenya waraanaa naannoo ishee jiran irratti xiyyeeffachuun akkasumas sarara bishaanii kan waraanaa dura tokko shanaffaan zayita addunyaa keessa darbu guutummaatti ittisuun tarkaanfii deebii fudhataa jirti. Waliigaltee jalqaba waraana kana dhaabuuf dhiyaate ture amma diigameera. Sababiin isaa immoo humnoonni wal falman ulaa Hormuz irratti haala rakkisaa uumameen cabsuuf wal falmaa jiru. Humni warraaqsaa Iraan akka himatti yoo ta'e dooniiwwan boba'aa fe'an lama kanneen ulaa kana keessa darbuuf yaalan dhoo'insaan qabamanii to'atamaniiru jedha ibsi eejensii oduu Tasniim gabaase. Ejeensiin sochii yabala Yuunaayitid Kingdom ammoo har'a akka gabaasetti aangoota waraana Iraan irraa akka wabeeffadheera jechuun akka himatti yoo ta'e dooniiwwan tokko ulaa bishaanii sana keessatti ibidditti qabachuu isaa beeksiseera. Ka'umsi ibiddaa kun ragaadhaan hin mirkanoofne. Dilbata kaleessaa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon biyyoota addunyaa mara geejiba doonii idil addunyaa eeguu irratti itti gaafatamummaa akka qooddatan waamicha taasisaniiru. Iraan yoo xiqqaate namoonni Iraan keessaa muraasni ulaa darbaa bishaanii Hormuz kana to'achuu fi akka meeshaa dhiibbaa uumuu addunyaa irratti fayyadamuu akka barbaadan ifadhaa jedhan Ruubiyoon gaazexeessitootatti yeroo himan. Ameerikaan geejiba doonii idil addunyaa eeguuf waan ishee barbaachisu ni gooti. Kanas itti fufti garuu biyyoottan biroon meeshaa waraanaas ta'e deeggarsa maallaqaa dhiyeessuun ba'aa kana baachuuf gargaaruu jalqabuu qabu jedhaniiru. Tasgabbii labsii dhukaasa dhaabuu yeroo gabaabaa Ameerikaa fi Iraan gidduu ture gabaasota leellaa Iraan dooniiwwan buufata keessa jiran irratti raawwatte hordofee kan diigame yoo ta'u Ruubiyoon garuu furmaata dippiloomaasii bira ga'uuf yaaluu koo ittan fufaa jedhaniiru. Ajajaan gidduu galeessa humna waraanaa Ameerikaa Seentiikoomb dilbata kaleessa akka jedhutti yoo ta'e halkan 9 walitti fufuun haleellaan Iraan irratti raawwatu akkaan milkiidha jechuun himeera. Haleellaan sun dandeettii Iraan doonii daldalaa fi namoota nagaa buufata ulaa Hormuz keessa darban irratti haleellaa raawwachuuf qabdu caalaatti dadhabsiisuuf kan kaayeffatedha jechuun Seentiikoomb fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti himeera. Erga kanaan ta'e booda si haleellaan Iraan Iraaqitti raawwattee loltuun Ameerikaa tokko ajjeefameera. Kaan ammoo madaa'eera. Waraanni Ameerikaa akka beeksisetti haleellaan Iraan gaafa sanbata darbee kaaba Iraaqitti raawwatteen loltuun tokko jala ajjeefameera. Kun erga haleellaa biraan Joordaanitti raawwattee loltoonni Ameerikaa 2 galaafattee tokko ammoo achi buuteen dhabame boodadha. Ajajaa giddugala waraanaa Ameerikaa loltuun kun kan du'e doonii Iraan rukutamerraa meeshaa waraanaa hin dhoofne dhoosuuf yeroo yaalamutti akka ta'edha kan inni himame. Loltuun tokko lubbuun darbuun alaa loltuun biroo ammoo madaa'eera. Waa'ee haleellaa Joordaanitti dhaqqabee odeeffannoo dabalataa kan kenne ajajni giddugaleessa Ameerikaa Seentiikoom bakka haleellaan raawwate erga barbaacha taasisee booda reeffi hin beekamne argamuu himeera. Qaamni argame kun kan eenyu akka ta'e adda baasuuf akka qoratamaa jirudha kan inni ibse. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanumaan goolabnaa waan nu daawwattaniif horaa bulaa jenna.